yaada haaraan akka dhufe affeerraa Oosaan affeere yaada haaraan dhufe jechuudha. Na komantii keessan illee darbee lallaalee gaafiin tokko kaka'uu bara maraa qaaquma wanni haaraan maaltu dhufe maafi cal'istee ammoo maaf deebitee ka jedhu irratti jechuudha. So buuka kiyyallee katabee namalee jedhee kaama qabee dhufu wanni guddaa I guess wanni guddaa ana fide walitti hidhata wanni makamaa jiru na ofolchaa jedha. Beektota ta'een illiitii warraan jedhuun kana ani of course hundaa miti garuu the majority dha dubbadha. Garaagarummaan kenna maal isinitti fakkaata ani akka ilaalcha kiyyaatitti. Rakkoo quraana yookiin baaybiliin beektaniin hin hiikamaa miti. Beektonni ta'een yeroo baay'ee rakkoo Oromoo akka quraanaaf baaybilii kanatti hiiku. Sigalee asiin seenee asiin baanee garuu fala irratti hin xiyyeeffannu. Yaadaan dhiyeessi keessatti yaada kana waggoottan sadan darbee keessuma ture garuu amma bara 2025 as baase jechuudha. In gabroomtanii yoonuun jedhanii harka dhoofnee fudhannaa. Lakki hin gabroomnee yoo jedhan nu qabaa nu gadhiisaa jedhan. So to me wannan kan hunda sinin jedhu na bibili na gageessutti please. Sammuu kiyya halaaltanii barbaadeetiin maal isinitti fakkaate maybe waan an arge yoo argitanii murtii an irra geettan jedhee abdii waan qabu sun ammoo hunda fayyada jedhee jechuudha. Maaliifi nuti yoo gabroomtanii tuffatamtanii yoo jedhan gammannee lakkin gabroomne isin saba guddaa gabroomuun dandeettanoo jedhan ammoo maaf aarraa bari ta'ee miti bari ilaali ani garaagarummaan kiyya kasinin jechuu barbaadee jedhee akkamitti yaada isinitti fakkaate. Okay, ilmi namaa kuni maatiin kenna yennaa iskuulatti nu argee jedhu haa barannu barbaanna miti haa barannee kutaa keenya keessa tokkoffaa haa taanu barbaanna. Kaayyoon dorgommii whether it is in a family level or education level, top of class ta'uu barbaanna. Top of class yookiin ammoo darbuu barbaanna jechuudha. Because classni garigariin pass fi fail qaba. Garigariin ammoo grade qaba. Tokkoffaa baataa, lammaffaa baataa, sadaffaa baataa based on like you get 90%, 80% and so on and so forth. So ana kamil la isini fakkaata tokkoffaa ka darbe eedhaan darbite tabi 99 darbite 79 darbite okay, I don't know why is I don't know imada geetan jee yaada qaba because all of a sudden natti gurraachatee jedhe member at 24 I don't know why. Okay, arge amma des. So torbaatamaan darbite 99 darbiteen darbeedha. So ana yeroo mara akkamitti ilaala isiniif fakkaate rakkoo kenna kana akkamitti irra oollaadha. Anaafi because Albert Einstein nama beekamaa addunyaa irratti mataan dhukkubsanii beekamaa namni the smartest person jennee kabeen Albert Einstein kana jechuun namicha juushee kana. So maraatummaanii kara makalee deemanii wannu makalee godhanii outcome addaa eeguudha. So ummanni Oromoo this is based on beektota Oromoonis beektota internationalidhaan illee oo xiqqaatee jedhe walakkaa Itoophiyaati. That is at the minimum, at the conservative level jechuudha sigale. Okay. Somaaleen percentage 6 yoo guddate 7. Tigreen percentage 5 yoo guddate 6 based on street jiru jechuudha. Kawarra Amara kan is complicated in dubbadhu jechuudha irman isee darbee jedha. So ummanni ati abbaan qabeenya ka qabeenyi kan kee harka kudhan because 6 to Somalian million taate nuti million 60 yoo taane that is the 10 times jechuudha odoon goruu baadhe reegni
I don't know. Regni sirrimiti or ta'ulle dhabuna bala. The point is nuti 50 ta'anii otoo jarra 40 ta'anii yookiin 45 ta'anii dirra jechuu dandeetta. Dirraa walitti hin dhufnu jechuudha. So waggaa 50 duras hin boonna. Kalee lala jijjiiram bara 2018 dhufe osaaratti illee dubbadhee ture jechuudha. Jijjiirama nuti gaafannee jenne jechuudha. Resolution ofii keenyaa gaafannee ofii keenya draftii itti finnee jenne. That is just the facts nam draftii katabee achi turte osaaratti dubbadhee jedhe jechuudha. Jijjiirama sanii dubarratti warra Amaaraatti fidaniitiin Tigree nurra jirti jennee kuffisnee jechuudha. Bara 2020 akka Hacaaluun du'e ammoo warra Tigree wajjin taaneetiin boocha jalqabnee jenne jechuudha. Just akkuma muka garanatti erkanna garasitti erkanna jechuudha. So ana kana nama tokkootitti wanni irraa dubbadhuu fi wanni na ceddisiisellee rakkoo jirtu haga dubbisee fi carraa ta'ee teessoo international community kan wajjin taa'ee diplomaasiin negotiation kun akkamitti deema akka jiru argee jedhe. Beektanii maal taatanitti fakkaata yoo waan tokko fakkeenyaaf baasa qabachuuf deemtaa jennu. Baasni ta'a sadii folakkatti dhufa. Sa'aan sadii daqiiqaa 25 taate daddaftee deemuu qabda baasan dhaqqabuuf jechuudha. Laakiin hoo baasni sun sa'a itti dhufu hin beekne suuta jettee deemta jechuudha. Asuma achi because yeroon qabdu jechuudha. So yennaa qabsoo Oromoo kana ani jalqaba yaangii ta'eetti seenee jedhu maatii irratti seenee jechuudha. Akkuma namoota as keessatti daawwattan baay'ina jirtan kana qabsoon Oromoo warra keenyatti itti du'e. Abbeera keenyatti du'e, abbaa keenya itti hidhame, abboleessa keenya itti hidhame. So digriidhaanii biyya alaa teenneeti itti karraa baree miti ani maatiirraa akkuma warri amantaa namoonni baay'inni kenna haadhaaf abbaan yookiin musliima yoo ta'e ijoollee musliima taate. Haadha abbaan kiristaana yoo ta'e ijoollee kiristaana taate. Baratanii otoo hin ta'ini akkuma maatiirraa dhufeen fudhatama jechuudha. That's how we accepted qabsoo Oromoo tana. Majority kenna warra akkasitti nutti dhufe jechuudha. Garuu hoo umriin wisdom namaa kennaa miti umriin kan uufi horii gargaru gootaalee sammuu keenya fayyadamna jechuudha. So ani maal godhee keessattuu waggaattan 5 darbe kana carraa argadheetiin addunyaa wajjin naasa'e jechuudha. From Australia to Canada to Europe obviously as bakka jiru kanarratti jechuudha. Akkasumas carraa ta'ee ammoo sabaaf sablammii Itoophiyaa warra Tigrees ta'e warra Amaaraa warra Somaalee dhumarratti ammoo warra Affaariin illee boo'ichi jadito boottu argee jedhe jechuudha. Suni perspektiivii haaraa naa kenne jechuudha. Perspektiivii itti ilaalu qabsoo kenna. So achi booda kitaaban an duriin dubbisini ka warra Faranjiin keessatti barreesse irra deebi'ee dubbise jechuudha. Maal argisinis fakkaata akkuma duratti yoo bakka deemnu qabnu jarjarree deemna yookaan suutanii deemnu jedhu including kitaaba Oromollee irra deebi'ee dubbise jechuudha. Wanna kalee irra hin argin addanatti ifee jedhe because akkamitti sabni hagana gahu bara maraayyuu boo'ichaan jiraata tokko san laala. Lammata irratti ammoo about everything akkamitti irra ollaadha dhiironni. Akkamitti irra ollaadha malee mee so yaanni nama fidee dhufaa jiru ka osaaratti illee dubbadhee jedhe hopefully badinaan illee miidiyaatti illee deebi'een dubbadhe jedhee qabu akkamitti warra keenya akkamitti irra oolchinaadha. Sigal how do we come on top? Akkuma dura jedhe dabartuun let's say kattiin dabartu 49.9 yoo ta'e 49.9 dhaaf dabartee fi 99.9 dabarteen dabartima. So ani Oromoodhaaf kanin hawwu akkamitti irra oollaadha jechuudha. Gara kaaniin ammoo rakkoo amma uummanni keenyatti jiru ka activistoonni keenya irratti dubbataa jirtu hidharga jechuudha. I see. Dhugaa dubbataa jirani gareen. Beektota Oromollee carraa ta'ee waggoottan 5 darbe kana hedduu jira ana jaalatanii anaaf dhagaanii otoo hin ta'ini warra State Departmentii kanaan haasaa waan qabnuuf
I have engaged them. Political party illee jechuudha. So kanaaf conclusion ani irra gahe maalidha? We are abaarsi diinni nu ta'uu argeen jedhe jechuudha. Kanaafuu argee jedhe maal ta'eef paralyzed ta'ee dhugaa isinitti himee jedhe maal isinitti fakkaata? Diinni ebaluudhaan deemaa ture jechuudha. Gaafa diinni kiyya ta'ee argee jedhe malli nabbadee jedhe jechuudha. Warra yeroo baay'ee maaf jala katabdaniitiin maa cadhistee amma ammoo maa gabbaatee deebisnii ta'a jedheetiin so malli natti bade akkamitti dubbadha because hattuun kabeennuun ajjeestuun gantuun kabeennu warra kanaani amma ammoo warri nuti kalee bineensa ofirraa jennu kun walakkaa oli warri guddaan nu ta'u argine so malli maal ta'a akka nam tokkootitti akka namoonni hedduun jala deemtanii obviously ammayyuu nam hedduutu ilaaluu jirtanii waggoottan shanan darbe kana laaltanitti jechuudha ofirra kaayee ilaale jechuudha maaliidha ummata keenyaa kafala ta'uu jechuudha ummata keenyaa kijiba itti gurguruu dhiisnee dhugaa akkamitti gurgurraa akka jedhu sigalee that is unumaan guddaan barbaadu du'iitii ummata Oromoo irraa dhaabbatudha yaada jechuudha mee Oromoon kun beektanii iskuuloo deemnu yookiin hojii dalagnu yookiin business yoo jalqabnee jiru irra ooluu barbaanna jechuudha how do we win akkamitti struggle kana qabsoo yookiin ammoo jihada I think jihada jechuun afaan arabaatiin qabsoodha jihada yookiin qabsootti jiru kan akkamitti irra oolaadha that is all I care about jechuudha kana gochuuf ammoo reality Okkeen dhokkeessine badiin nu balleessine warra keenya kana ta'uu kana ibsuu barbaade jechuudha so wannan dubbisee kan inni irra taa'ee arge keessatti waa hedduun baree jedhe jechuudha so my hope hawwiin kiyya the next part of my struggle is kana rakkoo kana we are the makers of the problem isiniif ibsu lammata ammoo mee akkamitti irra oolla otoo falli beektanii otoo falli akka ونان إبسا أو الكبني كبان كنا وتوكا تأوتاتي كبني اسم جاتو أو أكسيم تفلي فل لا فانا فل لا ما فتو لا فاتا اسم تفكاتي I don't know who said proverb يوكي ماما كتوكو بيتاني I found the enemy it is us جدي إن رافع لنا ما جدي جاتو دين أرجع جدي إني مو أنا نوي جدي سيجالي so دين سان أرجع جاتو دين أنا أرجع جدي نوي أو قتال لما كان دبّت أتوري دينا كرامو أكمت الرؤولا سو كانت أكمل لي رد ديبيد بدو تأسيسو في ألتي بكيسو بكتي جلنا الله ماما كان بيكتني متي ماما كان يوارد بني I think نمني هنجلاب جلا مالسني فكاته نمني وانجالة تراد بته I don't know namni garin jibbare dubbatudha namni waan jibbu yeroo guddaatiin fudhatu jechuudha we do not take a lot of our time when garu kagaraan nyaatu because warrummaan xaaruuf sababaan afaan oromootiin dubbadhuuf because I can try to work state department wajjin yeroo special envoy wajjin haasofnu sabab salamii wajjin haasaa turre jechuudha warroota isa wajjin deemeetiin sabab salamii illee qabu numa danda'a yookiin ammoo hirmaachuulee numa danda'a ture hirmaadhee okay now falcha hopefully networking in chinne jira namatu bilaa jira so life jira miti place in bibilname networking inje qamagu line rajiru lammata ammoo akkuma isiniin jedhe ana yoo bibiltan dura yaadana kaya waan na barbaadaniif jechuudha even jaalaluma leeyo ta'e because I can understand why you guys want to reach out to me no problem garu waan barbaadan san na jalqaba irratti na ibsa sigale kanaaf si barbaada kanaaf si dubbisu hi injedina isin jedhe jarwanne anaaf sisini walin beeknu isini deebisuun danda'u sigale telefoonni jedhisaniiru giddu bilbiltanii jettanii Facebook idhaani I know tanuma keessaan ka dubbadhee jiru namni keenya wala Sudani wala Cairo wala South Africa bakka namni keenya itti rakkan hin jiru Kenya kaakuma keessa maruna bilbiltan jechuudha bakka namni keenya itti rakkan homaa godhaa hin jiru homaa isini godhuu hin danda'u
dhugaan jirtu kana hoo isinitti fakkeessuudhaaf jedhe malee homaa godhaa hin jirru, homaa gochuullee dhiisnee jirra. Beektanii we are exclusively human right monitoring Oromiyaa kana qofa irratti dalagaa jirra. So warroonni na dhageettan hedduu galatoomaa na uffolchaallee isiniin jedha garuu there's nothing I can do for you. There's really nothing. Yeroo kana keessatti even baqattummaan sirni 48 lola addunyaa lammataan booda lafa kaa'amee jedhee baqattummaa fi of duuba haqamaa jira. Ammaa fi namni baqataaf yaadu nama fudhatu yaadu hin jiru. Baqataa as jiru akkamitti baasnee galchinaan amma poolisiin bahaa jiru Ameerikaan haa jalqabdu malee biyyoottan kun walaa Kanaadaa biyyoottan baay'een akkas jalqabaa jirti jechuudha. So gorsi kiyya ani warroonni kaampii kaakumaa keessa jirtanii bakka adda addaa keessa jirtanii really yeroo yaaddanii murtiin irra guddaa geettan natti fakkaatee jedha. Na uffolchaa jechuu kiyyaa fi iddoodhaan karaarraa bahee deebi'ee jira jechuudha mee. So wannan isin jechuu barbaade dhiiroo warra sawwajjiin illee otoo deemuu danda'u yeroo jiinlee I still engage on international level jechuudha thanks to hojii qara dalagne garuu rakkoon keenya kaansariin keenya dhukkubni keessa nu keessa jira warra afaan Oromoo dubbatu kana warra ganda kiyyaa kana keessa tura jechuudha. Amma warra aktivistiin dubbatu keessa fakkii ofirradhee jedhee I think Addis Standard illee ka dubbisee jedhee warra dhibbaaf diidama amboo naannoo Shaashamannee keenya keessatti nama saaman jiran kanarraa haasaa jiran. That is good amma sigalee sun amma haasaa gaariidha. Suwaa lama nutti mul'isee jira. Kan nyaataa jirullee nu ta'uu nutti mul'isee jira jechuudha. Bari rakkoo beekuun maaf barbaachisa beektaa yoo maaliif yeroo baay'ee ofitti qabee jira beektanii gaafa walitti qabnee rakkoo nu ta'uu beeknee jenne falallee finnee jenna. Fala beektaa dhukkuba tokko yoo gargar baaftee hin beekini you cannot socho'ee jennaan bu'ee jedhee dhukkuba waan isaa hoo hin beekini fala isaa arguu hin dandeenyu dhiiroo. That is why ofitti qabee jira because ilma nama tokko empower gochuu yoo barbaanne we have to tell them that they are capable of doing. Nam tokko angeeffachuu yoo barbaanne jenne angoo akka inni of nama ta'u yookiin akka isin nama tokko ka'ii deem jechuu danda'u qabna jechuudha. So ani kaayyoon kiyya aayyolee abbolee Oromiyaa guutuu fi bakka adda addaa jiranii falli alarraa nuu dhufu Ameerikaan nuu kennitu hin jiru jiraachuullee hin danda'u. Kanaafi advocacy nu goonu waa advocacy human rights qofa because kuni bineensuma keenyatu nutti gargale akkuma argaa jirtan karaa akkuma amma irratti haasaa jiran jechuudha. Ani illee numa dhageeffadhaa mitiire ka Shaashamannee irra deemaa jiru ka guyyaa adii nama saamaa jiran Shaashamannee fi Amboo qofa otoo hin ta'in Wallagga keessatti ka deemaa ture jechuudha. Maaliif irra deddeebi'ee dubbadhaa ummanni keenya principally ala bahee jira wal hatuuni wal saamuun obboleeyyan wal hatuuni kamiif dubbannee jenna obboleessi yoo obboleessa hatu yoo obboleessa ajjeesu namni walii ati guyyaa nyaattee galgala maaskii uffatee sitti dhufee si hatu rakkoo qabna jechuudha dhiiru. Yoo nuti rakkoo qabaanne rakkoo sana immoo falli eessaa nu dhufuu hin danda'u. We have to be responsible jechuudha. Warra gandatti deebinee mana keenyatti deebinee arsitti within arsiin jechuun its own nationidhaan beektan miliyoona hedduu Shawaa jechuun akkasi Wallagga jechuun akkasi gandatti gad deebinee ganda keenyatti gosa keenya keessattu dhiiroo maaltu karaarra jira maaltu karaarraa bahee akkamitti karatti deebinaadha. Ka mootummaa dagalamatti dhiisa jechuudha. Rakkoo mootummaa feelerii mootummaa for time being ofitti focus gochuu barbaadee jechuudha. So my number one focus irratti kanarratti deebi'ee ka dubbachuu barbaadee jedhee bineensa rakkoo Oromoon keessa jirtu waa lama Oromoon rakkoon keessa jirtu. Tokko nagahaan jiraachuu dhabu nagaa barbaada Oromoon. Lammata ofiin of bulchuu barbaada. That is it jechuudha. Kana yoo beekne rakkoon kana yoo ta'e rakkoo kana waraanaan furuu afaan qawweetiin furuu dandeenya. I don't know natti hin fakkaatu because ka ajjeestus
kaajjeefamus ameen kadu'us Oromoodha. Kaajjeesisus Oromoodha. Rakkoo kana qawwee irra ooluu hin dandeenyu jechuudha. Abbootiin amantaa ayoleen siinqee waldaan church waldaan organization jechuudha civic organization wabii macaa sikkoomandoo akkasumas ammoo afooshaa ganda jirutti gadi teenyee akka ummatatti haasa'uu qabna dhiiroo. Rakkoo jiru kana aktivistoonni akkuma duratti siinjee akka quraanaa tasfiira godhane. Tasbira got enough to akate just reading the Bible 10 times, interpreting solution falan ufidu hindando jechuudha nakka yaada kiyyatti. Kanaaf I don't know where you started to dubatan jiru. I went back to the beginning. Esarrak rakon Oromo rakon Ethiopia esarrak to my shocking surprise. To my shocking surprise, wagga dabarkan keessatti waa hedduun bareeda jechuudha. Warroonni from Aksumite Kingdom, pre-Aksumite, warri kuni majority warra Kush. Nutillee Kush ofiin jennu warra kenna. Warra kana namaan baagooni, samatik gooni, samatiki jechuuni afaan akka ta'e anuyyuu hin beeku ture dhugaa isinitti dubbadhee jedhe. Hagam keenyatu beekna. Samatik jechuun is just a language. Everything is make-up. Summi tane, ofitti summi tane, ambattille summi tane jedhe ilaalee jedhe. Because namni mana isaa bulchuu hin dandeenye, ollaa isaa kabajaarra eeguu hin danda'u jechuudha. So, onnaan barbaadu irra deebi'ee dubbadhee jedha. Keessattillee waan tokko asutti kadhaamachuu barbaadu. Warra dhageeffataniif ammallee warra misootatti akkanaa dabarsitanii yaadan qaba jechuudha. Gaafa sadii misootaan dhufa jedhee amma lamatti sagantaan biraa ka Oromiyaa 11tu jira. Lamatti galgala after churchi sagantaa yeroo gabaabaadha jechuudha. Torbaan hadhaa 15 hadhaa jechuudha. 15 hadhaa flyeriin hin maxxansee jira sagantaa kana booda 15 hadhaa achitti dhufeetiin isiniin haasa'u kitaaba kiyyallee fidee dhufutti jira. I hope ni dhuftanii ni hirmaattanii jedhee isinii abdii qaba. Yaada haarawaan isinii dhufee jira. Akkuma isiniin jedhu karaa karee Oromoo irra baatellee deebi'ee ilaalee jedhee kaayyoota kennaallee kafaranjootaallee akkasumas immoo waggoottan 5 addunyaa wajjin dalage waan irraa baree walitti qabee beektoteen irraallee hanqina warra namalee jedhuun kan agartanii beektoonni teenna namaleedha harki guddaan jechuudha. Namaleedha wal ta'uu hin dandeenye argaa jirtan jechuudha. Kanaafuu rakkoo guddaa qabna. So kanarratti akka hirmaattan barbaadee jedha jechuu kiyya. Ani ka barbaadu sababaan calliseef akkuma duratti jedhe dhugaa argeetiin dhugaa tan akka isinitti himuun malli natti badee jedhe jechuudha. Akka kaleessanii as bahee qabaa dadhabaa jechuu hin danda'u. Because waa bineensa akka nuti argee jedha jechuudha. Kaajjeessaa jiru, ka du'aa jiru. Hundinuu Oromoodha. Uummatuma Oromoof hin jedhu kana jechuudha. Kanaafuu waggoottan lamaan sadan kana keessa fala kana akkamitti isiniif ibsaa jedhu. Because asitti politikaa chirichaara gurguran jechuudha. Ka kijibaa gurguranii ka kijibaatiin cinaan kan as genne jechuudha. I regret qabsoo Oromoo kana keessa really I was teenagerii ta'eetti seene jechuudha. Waggoottan 20 plus qabsoo Oromoo kana keessa darbe jechuudha. Akka baay'ina keessanii dheebuu uummata Oromoo angeffachuu fi ummata Oromoo rakkoo isaa addunyaatti himuu fi dheebuu saniin guddadhe jechuudha. Yoo xiqqaatee waggoota 10 darbe kana ammoo truly haga beekumsaa fi humni kiyya godhuuni I have done it. So kaayyoon kiyya generationi dhufu ka itti aanu dogongoraan godhe akkan goone at least wanni biraa yoo hafee jedhe wanna anamma rakkoodha jedhee tuttuqu kana researching gaan akkatti go'amu jechuudha. Oromoon maaf falmataa jira. Abaa'ooni ani debate abaa'oo hundan caqasne ka tokko caqasee shaakna godhe jechuudha. Oromooni haala amma jiru federalizimii amma Itoophiyaa keessa jiru kun Oromoo eenyu oliyyuu Oromoodhaaf farra ta'e jechuudha. Baay'inni Oromoo percentii Itoophiyaa 50. Lafti Oromoo ka abaa'oon bara 1993 saayin godhe jiru liidarii abaa'oo saayin godhe percentii 30. Uummanni keenya 50. Waggaa 25 yookiin 30 keessa immoo hadda 50 ka ture walakkaatti dabaltaa jechuudha. Because namni keenya baay'eetu dhahaa waan ta'eef akkamitti jiraachuu dandeenya.
Karakani Somali nufit. Garakani no Amara fi nanu wallo keessatti wallo jada nanu Tigray keessatti nanu kenendo. Bakka namni kenna induune tokko hin jiru dhiiro. Akkamitti manni kun jiraachuu danda'a? Akkamitti sirna kanaafu manni kun farmuu qaba. Sirni kun haajigu yookiin haajiraatu tonte sirna imanu ilaaluu miti. Imanu fayyadaa jiru miti. Kana su yaada haarawaani dhufee jedhee maaf yaada haarawaa kan dhufee ka jedhee fi fayyaa nagaa Oromoo keessatti badhaadhina warra politika aangoo jiran jecha Oromoo namni martuu ka dalagnu badhaadhuu barbaanna qabeenya argachuu barbaanna jiruu gaarii jiraachuu barbaanna waan ta'eef kana akkamitti Oromoo hundaaf ka ta'u waan hin hawwuuf jechuudha. Hawwiin kiyya Oromoo irra oolchuudha. Kana irra oolchuuf ammoo it is necessary eessatti dogongorra ka jedhu irratti ilaaluun dirqama natti fakkaata. Let's see one bra. Okay, I think majority cover good age. Kani osa irratti dubbadhee jedhe. I don't know. Amma baay'ee hasee saalli guddee qabu kudhan qofa qaba kudha tokko tasii deemuu qaba. It is it's so mind-boggling ani gara kiyyaani wannan waggaa tokkotti ji'a saddeetaa waggaa tokko kana keessatti bareen jedhee shaakna godhee jedhee dhibbaan dhibbatti akka amantiitti fudhadhaa jechuu kiyyaa fudhannu jechuu kiyyaa miti. Garuu wanni an argee jedhee it requires uncovering jechuudha. Warroonni fakkeenyaaf ooyaalatan taatanii timeline wayii katabee ture jechuudha. Timeline tokko asii Aksumite, pre-Aksumite, Agwa Kingdom, jaarraa 13 haga ammaa haga 20 ammoo warra Solomonic Dynasty jedhaniitiin historically kakaan kana keessatti almost hundi jara either Oromoo makaa qabanii either generaaltota Oromootiin aangoorra dhufanii aangoorra turan jechuudha. It's just I couldn't believe ani gara kiyyaan beektani. Warra Solomonic Dynasty nuti Amaara nu gabroomsi jedhaa baane Minilik ka Abiyaaraa baane jechuudha. Minilik waan hamaa godhe oh no doubt keessatti Arsii keessatti waan Minilik godhe is unimaginable. Ganda itti dhalanne kana keessatti an Oromiyaa keessa bakki nagaa tokko jira natti hin fakkaatu. Bahaadhiyaa kaabaa kibba fudhadha. Harargee, Arsii, Shawaaf, Boorana, Gujii fudhadha bakka maratti hattuun gabroomte maali engadda 2020 keessatti yaadatan taatanii sammuu kiyya keessaan badu Gujii keessatti afaan Oromoo dubbataa uniformii godhataa mana namatti galchanii gubaan turre dhiiroo. Otuu faannoon Oromoon gubin otuu faannoon Oromoon gorra'ini marga nyaachisaan turre ma eenyutu kana godhaa ture dhiiroo. Suni maal mul'isa? Hangami nuti garaa walitti akka jabaannu bineensi nuti bineensa jennee kalee barataa turre ka addunyaatti hin booyaa ture kenna ati meelaala ka ati naa ta'ettee beekta nama tokko haayir hoo goote kan qabeenya qabaattee biizinasa qabaattee yoo haayir goote yoo inni soyaatee jedhee poolisatti himtee poolisaan hiisista nama qabeenya kan kee fudhatee seeraan ala fudhatee jire ka hatu kasi ajjeesu booloqotu yoo obboleessa kan kee ta'e mee akkam goota? What do you do? So rakkoo akkasiittu Oromoo keessa mudatee jedhe. Oromoo political leadershipin ammoo an akka really gaggaraana gubee jedhee dhugaa bakka sanii hin dubbatani. Namatti quba qabuufi eebalutti quba qabuufi tokkoffaadha. Akkasitti irra ture jechuudha. Namatti quba qabuufi bakka diina uumuudhaan tokkoffaadha. Nama hamaa Oromoo miti. Gaafa ati waan Oromoo fakkeesse kijiba gurgurtee jette sabboona Oromoo harkasiidhaanii jedhan jechuudha. Gaafa ati xiqqishuma si galee waan namni gariin hin feene godhaa jiru ati Oromoo miti. Oromoo ta'uyyuu justify qabdu. Qabsoo Oromoo kana keessa yennaa dubbiin kun naa galte
ida deebi'ee dubbadha asiin dura dubbadhee jira. Yennaa dubbiin kun naa galtu fala lama qabaa ture yaa dhiiroo. Falli tokko akka beektota Oromoo hedduu naan dura afaan kee cuqqaalee qabsoo kana keessaa bahee taa'udha jechuudha. Because waan isin ajaa'ibsiisu haqa advocacy irraa tasgabbaa'ee social media irraa tasgabbaa'ee jedhe jaalalli kiyya baay'ee da'e. Nama hedduutti na jaalatu jalqabe. Nama hedduutti ka qara na diidu na dubbisuu jalqabee jedhe. Na ajaa'ibsiisee bara ajaa'iba. Gaafa an Oromoo dalaguu akkasitti jiruu kiyya dhiisee full time Oromoof riba dhabee jedhu kasi ajjeesna summii nyaachisna jedhee warra abbaa kiyya ta'u marii irratti haasa'u cufan dhagahee jedhe jechuudha. Warra akkasiin dhagahee jedhe jechuudha. Warra gaafa State Department mee maal barbaadanii isin maal goona jedhanii maal godhuu himuun jibbine garuu akka namni himu sun akka hin taanee fi warra irratti dalaguu argee jedhe jechuudha. So warra wasa kaallu bilisummaa namni gariin yoo fide malee namni gariin hin fudhatu. Isa ta'u malee ka yookiin gandi isaa ta'u malee jechuudha. Jakiyyaan argee jedhe jechuudha. Wanna kana immoo ka keessa deebi'ee dubbadhuuf dhiiroo bakka marattuu caccabnee jirra. Bakka marattuu namni keenya rakkoo keessa jira. Namni keenya walaa amantiirra jiraate, walaa afooshaarra jiraate, walaa some kind of civic organization jiraate marii barbaachisa jechuudha dhiiroo. Karaan irra turre, karaan irra jiru, karaan nu baasuu miti. Kanaafuu afduuba deebinee reassess gochuu qabna jechuudha. Because as bahee ani kijiba yoo isinitti gurgure. Yoo kijiba kana haasaa oolee jedhe falli ani isinii fiduu hin danda'u jechuudha. So realistic waan ta'e jechuudha. Ka amma aktivistoonni gargariin maqaa dha'uun barbaanne ka isin jaalatan godhaa jiran waan gaariidha. Dhugaa jirtu dubbataa jiran jechuudha. Kanina ani amma beekta mootummaa dhaangorra jiruu fi mootummaa jaarraa akka Professor Hassan dubbate warra Solomonic Dynasty kun jechuudha jaarraa kudha warra agawaa kuni ago I think AGEW kudhanii haga kudha sadii ilaala. Tokko haga torba Solomonic Aksumaayitu ganda bulchaa jira haga Middle East kana deemanii haga Asia deemanii warra Aksumaayitti bulcha jechuudha. Aksumaayiit jechuun sabaaf sablammiidha. Harki guddaan harka 60 ol warra kuushee kana jechuudha. Warra jaarraa tokko Jesus Christ alatee jechuudha. Beeka jaarraa achirra jalqaba. Before and dhaloota Kiristoos yookiin Jesusiin duratti fi dhaloota Jesusiin boodatti jechuudha. Dhaloota Jesusiin duratti Damooti, I think Kingdom Damooti tu jechuudha gidda jechuudha. No, sabaaf sablammiidha akkuma Itoophiyaa kana jechuudha. Just Damooti jira, Aksumitu jira, Agoo jira, itti aanee Salomonikii kan nuti nu kolonii jala burra jennee odeessaa baane kolonii kam jala bulle yaad dhiiroo. Laala human right abuse ta'iti wanni namni kenna ta'e amma fakkeenyaaf engadda misoota kanin ture Dr. Hamdeessaa irratti Dr. Hamdeessaa waggoota 10 aroona waggaa 12 wajjin haasaa wal beeknaa ture jechuudha. Namatu sabboone namatu Oromoof waa godhe hangam ka beenu kennan jiru jechuudha. Garaan gube waan isaa yaadee jedhu hin bo'e jechuudha. Because akka Oromoon baqattummaan biyya kana dhufu nama carraabane laayina tokkoffaa isa jechuudha. Bara 1981 kolleejii PhD isaa graduate godhee University of Michigan irraa kar Washington DC godaane maaliidhaa fi ummanni Oromoo kun warri Abashaa kun isaa carraa hin baasu. Ummata kana carraa baasa jedheetiin Forum for Refugee and Migrant irratti hirmaatee nama gurraacha PhD qabu lakkoofsatti qaayiroo sanii achi keessa seenee carraa nu bana jechuudha. Nama kana booyuu fi nama dadhabne. Namoonni gariin keessanii maal naan jedhe namni gariin beektan nama du'ee maal goonaa boonnaam jedhe. Dhugaadha. Otoo silaa akka seeraati gaafa inni jiru boonnee fi gaafa inni jiru galatoom jenna. We did wrong. I mean, it's better to be late than never in jedhamte maakni jiru maali turteellee yoo taate dhufuun bareeda jedhan. At least gaafa inni jiru hin dhaqqabanne gaafa inni deeme nama akkanaa kan ol kaasuu hin qabne. Nama kanatu jiruu dhiisee maatii dhiisee isiniif jedhee nuuf jedhee anaaf jedheetiin jiruu isaa fixe jechuudha. Anaan ammoo garaagarummaa illee hin qabne jechuudha. Because ilaalchisaa
ilaalcha wanna amma beeku kan otoo yeroo san beekee isaaniyyuu laafii dibeetiin godhaan jechuudha. I mean nama by the way politikootni Oromoo guna dibeet kachuu barbaadan I am available fedhii guddaa qaba because evidence babbarreeffadhee qophaa'ee I don't know yeroo naaf mijateetiin publish ho godhuun beeku garuu at least afaanin haasa'uu hin dadhabu because asuma taa'ee yalpi godhaa waan ooluuf I have no problem. Sanaafiyyuu I'm very proud wanna bareerratti waan hedduu gammadee jiruu fi barumsa kana immoo haa xiqqaatu haa guddatu isiniif kennuu waan barbaaduu fi barumsa kana walitti hidhateetiin warri politika Oromootii hin deemna jedhanii I would like to debate them. I don't know platformiin tokko maybe yoo qopheessee jedhee debating godha jechuudha because it's mind boggling yaa dhiiroo. So amma yeroo kan Oromoo maal barbaadaa jiru Oromoon kan barbaadu tokko naga ammatti jiraachuu dadhabee jira saamamiin isaan du'ee jira ka isa saamu eenyu ganda isaati jechuudha kan ammoo akkamitti keessaa baan akka jedhuu fi ganda maratti jechuudha afooshaadhaan haasoo irratti haasoo malachuu qabna because karaa irra jira karaa irra jiru kana waggaa 50 irra ta'ee jira kaffaltii guddaatti kafallee jira keessaa bahuu hin dandeenye kanaafuu yaada haarawaa burqisiisuu qabu barbaachisa jechuudha because karaa makalee deemne wannuma kalee goone jijjiiram haarawaa eeguu hin dandeenyu jechuudha jijjiiram haarawaa eeguuf ummata keenya sagalee ta'uu fi okay kana gooneerra karaa irraa baanee jirra kanaafiyyuu maan haarawaa yaada haarawaa eenyu qaba ka jedhu yaada haarawaa san fidee dhufaa jira I hope you warri misootaa jirtanii I will go to maybe a few other places jedhee yaadan qaba. So I hope in uftani, why I'm checking jasman goda. I think flyery amma qophaa'ee jira flyery illee sharing goda. Warroonni kan dhageettan warri church keessa jirtan warri mosque keessa jirtan masjida keessa jirtan warri afooshaa jirtan Oromooni sikkoomandoo Oromoo wabii macaa Oromoo shanan gibee Oromoon bakka baay'eetti qoqqoodamee ganda keessa jira jechuudha. Waan argee jedhee ka Oromoof ka credit ittiin argatu Oromoo guddaadha garuu ka baay'atee deemu nama xiqqaadha. My heart aches for you guys jechuudha isiniif wanna jedha. So kaayyoon kiyya wanna bare kana keessatti isin barsiisuudha. Kurashanii hadhaamo misootatti dhufee jira warri Minnesota jiraatanii warri Minnesota ammoo fira qabdan viidiyoo kanatti naaf ergaa isiniin jedha kabraamoo gaaffilee adda addaa yoo qabaattanii hundallee dubbisuu baadhee I'll try to really read it kan jedhu because akkuma deebee dubbadhe kaayyoon kiyya akkamitti irra oolaadha akkamitti boo'icha gadadoo kana keessaa uummata baasnee jirna jechuudha bakka jiru maratti kasaamaa jiru kan saamsaa jiru nama biraati miti yeroo kana keessatti jechuudha.